Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaadhaa isin dhageessifnaa nu waliin turaa isiniin jenna. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti waraanni ABO karaa nagaan mootummaatti dabalamaa jiraachuun dhaga'ame. Siyaasni Oromoo sadarkaa itti irra ga'eera jechuun hayyoonni Oromoo himan. Godina Walloo Kibbaa Booroo Sillaaseetti faannoon 300 ta'an booji'aman jedhame. Godina Gojjam Lixaatti jiraattonni magaalaa Dabra Maarqos faannoon tooftaa qabsoo jijjiiruu qabaa jedhan. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu bal'inaan si dhageessifnaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti waraanni ABO karaa nagaan mootummaatti dabalamaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni ABO godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti socho'aa turan dararri uummata Oromoo irra gahaa jiru dhaabbachuu qaba. Kana booda Oromoon du'uu hin qabu yaadama jedhuun dhukaasa dhaabanii gara uummataatti deebi'aa jiru jedhame. Mootummaan Itoophiyaas waraana ABO ofitti dabalee humna waliif ta'uun nageenya Oromoo fi Oromiyaa eegsisuuf kutannoo inni agarsiise jajjabeeffamuu qaba jechuun uummanni Oromoo godinaalee adda addaa yaada isaanii kennaa jiru. Waraanni ABO gara uummataatti deebi'aa jiran tokko tokko yaada isaanii kennaniin Oromoon Oromoo ajjeesuun fafadha. Qabsoo siyaasaa yoo ta'e amma bifa ammayyaa ta'een karaa nagaan geggeessuun ni danda'ama jechuun dubbachuu irratti argamu. Kanaafuu ammaan booda Oromoo dararamu hin arginuun kutannoo waraana ABO'ti jechuunis himaniiru. Siyaasni Oromoo sadarkaa itti irra ga'eera jechuun hayyoonni Oromoo himan. Itoophiyaan biyya sabdaneetti saboonni, sablammoonni fi uummattoonni afaan, aadaa, amantaa fi ilaalcha garaagaraa qaban keessatti argamanidha. Seenaa fi dhugaawwan waloo akka biyyaatti waliin qabnu irratti xiyyeeffatamee sirnaan hojjechuun jaalalaa fi kabaja biyyaa, ilaalchi sabdaneessummaa, obbolummaa fi walqixxummaa uummattootaa rogaan galmaan ga'uuf mareen hooggantoota siyaasa Oromoo waliin taasifamaa jiru agarsiiftuudha jechuun hayyoonni kun himaa jiru. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana siyaasni Oromoo sadarkaa itti irra ga'uu isaa hayyoonni Oromoo kun dubbachaa jiru. Mootummaan rakkoo siyaasa burjaajaa barootaaf turanii hundeerraa furuuf imalli eegalame daran cimeetti fufuu qaban dhaamsa hayyoota kanaati. Godina Walloo Kibbaa Booroo Sillaaseetti faannoon 300 ta'an booji'aman jedhame. Raayyaan ittisa biyyaa godina Walloo Kibbaa iddoo addaa Booroo Sillaasee jedhamutti faannoo baadiyyaa keessa dhokatanii jiran harkaa fi harkatti qabachuu isaanii uummanni naannoo Walloo jiraatan odeeffannoo qabatamaa ta'ee nuun ga'aniiru. Faannoon hanqina loojistikii fi nyaataa waan isaan qunnameef qabsoo karoorsanii manaa ba'an itti fufsiisuuf daran rakkachaa akka jiran uummanni odeeffannoo nuuf kennan kun himaniiru. Haaluma kanaan faannoon baay'inaan iddoo tokkotti kuufamanii osoo baadiyyaa keessa jiranii waraanni mootummaa itti marsuun faannoo 300 ta'an harka kennachiisuu isaanii odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaa irraa badde ni addeessa. Kanaan booda jedhu uummanni Walloo faannoon humna itti mootummaa falmu kan hin qabnee fi deeggarsa uummataas waan hin qabneef qabsicha dhiisee gara uummataatti deebi'uutu fala jechuun dubbataniiru. Godina Gojjam Lixaatti jiraattonni magaalaa Dabra Maarqos faannoon tooftaa qabsoo jijjiiruu qabaa jedhan. Akkuma waraana ABO faannoon tooftaa qabsoo isaa jijjiiruu qaba jechuun godina Gojjam Lixaatti jiraattonni magaalaa Dabra Maarqos dubbifne tokko tokko nutti himaniiru. Qabsoo faannoon yeroo ammaa kana geggeessaa jiru kan uummata Amaaraa qoqqooduun jibbaa fi haalootti geessu malee gonkumaa bilisummaa uummata Amaaraa kan ibsu miti jechuun namoonni kun dubbataa jiru. Sababni isaas jedhu uummanni kun
faannoo Gondor, faannoo Gojjam, faannoo Walloo fi faannoo Hagawuu jechuun uummata afaan, duudhaa fi aadaa tokkoon ture iddoo adda addaatti hiruun jibba walirratti labsuun raawwatamaa jiran yaada namoota kanaati. Kanaafuu jedhu namoonni kun faannoon karaa nagaan qabsoo akka gaggeessuuf mootummaan naannoo Amaaraa waliin dubbatee tooftaa qabsoo isaa jijjiiruu qaban yaada namoota kanneeniiti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabanne kanuma yeroo itti aanutti odeeffannoo wayitaawaa ta'e kan biroo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intercept subscribe ta'e gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif hawwina.